Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi waaqayyoo isinii haa wayyatu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo. Isinis baga nagaan haa taatan jecha egaa ka har'a viidiyoo xiqqoo takka walitti deebinee jirra. Hanga dhumaatti immoo na waliin ta'an affeerraa kootii akkasuma immoo warroonni chaanaala kiyyaa faaraa taatan sabiskiraayibii gochuudhaaniin jajjabeessaa isin jedha. Warroonni jajjabeessaa hartan immoo hedduu takka galatoomaa ulfaadhaa waaqayyo sinaa eebbisu isiniin jedha. Egaa har'a immoo gaafii har'allee gaafii viidiyoo kaleessa irratti hojjedhe takka irratti gaafii biraallee na gaafattanii jirtani. Viidiyoo immoo biraa irratti immoo gaafiin waan viidiyoo nageenyaaf hin baa'ate waan ta'eef viidiyoon daqiiqaa 10 ol baay'ee nama nuffisiisa. Baay'ees dhaggeeffachuu hin danda'amu. Nama jibbisiisa jechuudha. Kanaaf addaan kute jechuudha. Gaafiin maal jedha seetanii ijoollee baay'ee akkasittis na gaafachaa jira. Ati maalidhaa fi silaa hin galtaa bakka ati galtu sanii maaliif nama hin buusne jara kanaaf maalidhaa fi achiif biyyaaf finnee fi bakka ati teechuu kana silaa warri gaariidha warroota naan jedhaniif deebii qaba jechuudha. Hordoftoota kooyi anuu micayyoo amma kan piraazerii kiyyaas fide kana asii fidaa ture jechuudha. Innaa immoo isaanis gaafadheetiin ture dura akkas naan jedhanii turanii amma immoo asumaan isaanis nuti nama afaan beekuu fi nama nyaatas beekuu waa hundumaa kan beeku barbaannaa. Sababiin isaas daa'imatu jiras akkasuma nama daa'imallee qabu barbaannaa. Maaliif hojjettanii niitiin barsiistuudha mana teechee nyaata ishii barsiisuu taasisuu waan akkasiisanii hin dandeessu. Namtichis hojii qabaa ijoolleenis daa'ima kanas immoo nama afaan beekuu nyaatas akka hojjetanii waan akka adda addaa jechuudha. Nama akkanaa barbaannaa jedhan nama walumaa galatti nama afaan beekuu fi nyaatas beekuu barbaannaa jedhan. Innaa sababa saniif erga isaan barbaadanis giddiidhaan ta'u waan ta'eef sababa saniif malee silaa asii fidaa tureeyyuu jechuudha. Bakka kiyya kanaan buusaa ture jechuudha. Isaan nama afaan beekuu fi nyaatas akkasuma kan daa'ima qabu jechuudha. Daa'ima immoo hin beektanii ijoollee xixiqqoo tanaan daa'ima nama hin beeknetti immoo odoo fidanillee baay'ee rakkisaadha. Hojiin beektuu daa'ima guddisuun beektuu baay'ee nama dhiba jechuudha. Kafana wajjin maal wajjin kanumarra immoo dhiphachuurra hafuu wayya jedheetan bakka dhiisee isiniin jedha. Kanaaf malee silaa asin buusee galaa jedheetiniin akkasuma immoo namni afaan beeku isaan kan afaan beekuu fi akkasuma dandaa'imas qabu akka kiyootii kanatti jechuudha. Isa barbaadu isaan nama akkasii barbaadu jechuudha. Ani immoo warra afaan beekan isin beeku kan ofii barbaada yaa fidatan erga akkas ta'e jedheetan dhiisee isiniin jedha. Akkasuma kaajoolleen kana nama piraazerii kiyyaa tunis afaan hin beektu kan immoo fiduu hedullee afaan hin beektu jechuudha. Kanaaf namoota akka hojii baay'ee hin qabne warra hojii baay'ee hin qabnee fi warra daa'ima hin qabnee fi kanan barbaade jechuudha. Maaliif daa'imti baay'ee nama dhibdi dhugaa gooftaa waaqa daa'imti nama dhibdi. Hanga feellee manni yoo gaarii ta'e daa'ima qabu jechuun baay'ee ulfaata nama keessattuu immoo warra keessa turre kana wayya malee warra maaddisii dhuftu ijoolleen keessattuu hin beektu. Daa'imti isaanii akka ibiddaa kana godhatti dhugaa ra'eeta biyya keenyaa wayya ra'ee daa'ima arabaa eegurra ra'ee biyya keenyaa sana eeguu wayya dhugaa isiniin jedha jechuudha. Baay'ee ulfaatadha. Baay'ee ulfaatadha. Dhugaa daa'ima taana ana ta'eef hin danda'e jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Innaa kanaaf daa'ima arabaa hin beektan baay'ee ulfaataa. Sababa saniif anan immoo mana kana daa'imis waan jiruuf boodatti immoo niitiin ammaa sunis waa akkanatti haftii mati ishiin sin deechi gaafa ishiin deeche hin baay'ataa jechuudha. Gaafa san immoo daa'ima hojii hin beekne yoo rakkatte hin rakkatti ijoolleen jechuudha. Ijoolleen tunniin xixiqqoodha jechuudha. Dhugaa rabbiitu nama micayyoon tun kan piraazerii kan amma fidesiniin jedhe sana yaada qomatii dheertuudha malee umriidhaan xiqqoodha jechuudha. Innaa kanaafiyyuu daa'ima firii ta'anii jiraachuu isaan barbaachisa waan ta'eef kanaaf akka siqaayii daa'imaa mana daa'imaas galchuu hin barbaanne deebisiitunis amma odeechi daa'ima itti lama taati gaafa sanii hoo akkam taati hin maraatti daa'imti hin maraatu dhugaa rabbi aanumti tun jechuudha. Kanani beeku kunuyyuu odoo lama ta'e bariisumatti antiikeetti naa muraadhee keessaa ol barara malee hin eegu hin danda'u. Takka kana mucaa kana kunuu nama lamaan dadhabne jechuudha. Ishii yoo ani hojjedhu ishii qaba yoo ishiin hojjettu anatu qaba akkanatti hojjenna jechuudha.
takkittuma tanaayyuu jechuudha. Rabbi inna kanatti immoo daa'ima iddoo isaanii akka keenyaa kanallee hin beekanii keessa hin beekanii daa'imti namaa bakka tokko garagaltee waan tokko keessa seente rakkoo guddaa ijoollee irra gahaa sababa saniifan fiduu didee jechuudha mana kanatti. Isaanis kan afaan beekuu barbaadu kan daa'imas qabdu kan afaan beektu waan akkasii barbaadu jechuudha magaalatti. Inna sababa saniifanii ani ijoollee biraazarii kootii as fiduu didee jechuudhas. Isaan odoo daa'imti jiraachuu baate isaanuu hin fudhatu. Isaanuu jedhanii jiran maaliif yoo daa'ima hin dandeenye kun daa'ima qabdu barbaanna nuti jedhanii jiran. Isaan kan akkasii barbaadu sababa saniif siniin jechuu barbaada obboleewwata koo isaafini siniin jedhu sumaarratti gaafissuni. Gaafin lammataa immoo ijoolleen eessa jirtaa ati iddoo kam jirtaa meenuu ibsi warri jettani ani Saawud Arabiyaan jira jechuudha. Saawud Arabiyaa keessa alkardiin jira riyaadirraa riiqaa 40 qofa hin beektanii riyaaduma cinaadha bakka isheen achiin jira jechuudha. Walumaa galatti an achiin jira jechuudha. Akkana kana fakkaataa siniin jedha obboloota koo gaafin keessanii isiniin deebi'a jedheeti yaada. Warri isinii deebuu didammoo gaafadhaa rakkoon qabu waan isiniin galle jechuudha. Isa kana fakkaataas jechuudha. Innaa mucayyoo biraazarii kootii iddoon illee baay'eetti tole jechuudha. Akka gizee dura dhuftu sanii miti baay'ee tokkotti tole dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko maashaallaadha dhugaa rabbi. Innaa akkasii isiniin jedha baay'ee bakka baay'ee haati kan isheen bira hojjettu madaama isheen bira hojjettu illee baay'ee nama gaarii wayiiti dhugaa rabbi. Baay'ee gaariidha bakka isheen illee ijoollee baay'ee lama ala qabeettidha. Baay'ee nama gaariidha jechuudha. Nama akkasii isaan barbaanna malee nama akkanuma ijoollee daa'ima qabu yoo ta'e hin cinqamti. Daa'imti amma binnu ijoollee nu umtu gizee dura dhufnu daa'ima qabuu hin beeknu jechuudha. Baay'ee nama dhiba. Hanguma keessa bulleetti malee anuu biyya kanatti daa'ima guddisee hin beeku. Ani kanumaan guddisee jechuudha malee innaa baay'ee ulfaata sababuma saniif ani fiduu didee waan biraatiif hin mixasii jechuudha. Odoo daa'imti jiraachuu baattee micoon tun as dhufti. Micoo biraazarii turne jechuudha as dhufti ture. Garuu waan daa'imti jirtuu fi akkasuma afaan waan beekan barbaadu jechuudha. Daa'imti beekuu barbaadde afaan illee wannoo rakkoon qabu garuu irra caalatti isaan daa'ima. Nama akka keetti daa'ima nuu qabu barbaanna malee kan afaan hin beekne ijoolleen amma addasii dhuftuu hin beekan waan ta'eef ani beera taa'eetis isheenis beera taa'ee waan kana gochuu hin danda'u waan hojiin deemaa. Namni mana oolu tokko iyyuu hin jiru walumaa galatti anumaa mucaa kana bichaadha malee jechuudha. Sababa san jechuudha walumaa galatti kana fakkaata obboloota koo isiniin jedha. Innaa kana fakkaata ani rakkoon qabu mucaa yoo barbaade galeellee dhufee ilaaluu nan danda'a. Hojjechuu hin hojjedhu garuu ammaan boodatti garuu immoo dhufee ilaaluu nan danda'a. Sababni isaas tikkeettii sa'aanumatu mura waan ta'eef namtichiyyuu yoo Afriikeetii galtee yoo mucaa ilaaluu barbaadde sa'aatii barbaaddetti natti himtaa tikkeettii siifa mura dhuftee ilaaluu dandeessaa situ guddisee waan ta'eef yaaduu danda'a. Kanaan booda xiqquma yoo guddate innuyyuu dhufa waan ta'eef agadhufni guddatetti atimti yoo dhuftee tikkeettii siifa mura dhuftee ilaalta rakkoo hin jiru naan jedhe siin jedha. Isiniin jedha obboloota koo dhugaa dubbachuuf kana malee illee dhugaa rabbii dubbachuuf isaaniyyuu jechuudha. Maatiin kuni niitiin amma addisiin tun illee rabbii namtichis jechuudha. Atumti yoo cidha kee godhatte dhosiniiti ji'atti nutti hin dhufnaa mucaallee finni naan jedhu jechuudha. Dhugaa rabbii xaraboota akkamitti akkasin jedhu hin dhufnaa atumti hin dhosin jedhu dhugaa immoo jechuudha. Jara kana nan beekaan jarri kun osoo dhugaa rabbii yaame hin hafan jechuudha. Yoo meebi yookiin yaamus danda'a. Yaamus danda'an beekamu gaallee mari'anna jechuudha. Haala biyya keenya laalle akkasii jedhaa yaadaa jirra. Isaanillee bakka nun dhossinii naan jedhu dhugaa. Kana dhiisii obboleewwan niitii kooti ishii boqottee sanii warra dhiiraa lama jechuudha. Zarkii kennu dhossinii dhufnaa naan jedhu dhugaa rabbi jechuudha. Dubartoonni immoo lakkoofsa kennuuf kenni gaafa heerumte suuraa nu ergitaa naan jedhu ishee. Innaa gaafan galee lakkoofsa kiyya siniifan ergan jedhaa hundumaanuu jechuudha. Innaa akkasii siniin jedhaa warri warra gaariidha walumaa galatti kana fakkaata siniin jedha kaa'e. Akkasitti abdii isaaniis kunoo ishee tanaadha jechuudha. Kana fakkaata ka'a. Innaa akkasii siniin jedha. Garuu kalee sana agartan natti fakkaate warri laayivii jalatti na agartanii ijoolleen illee namni illee maatiin wexuu minaaminni kun hin jiru.
baay'ee warra gaariidha bakka namni si rabbashu hin jiru. Namni hirsi godhee nyaataaf bu'aaf ka'ee sagal kootu bishaan fidii kootu nyaata fidii duunee akkasii olla qaba ganna qabeessuun hin jiru mana kana keessatti jechuudha. Ijoollee dhiiratis dhuftee waan nyaattu fudhatanii deemu jiraates jiraachus baate homa ta'e ofiifis hin hojjetu rakkoo hin qabu. Baay'ee nama gaariidha. Akkasii obboleewwan ta'u warroon chaanaala kiyyaaf haaraa taatan sabskraabii gochuun jajjabeessaa yaada fi qeeqa qabdan koomentii barreessuun dagatinaa baay'ee isin jaalladha isin kabaja. Ciao.